Ashamar kafuni amma oduu bal'inaan kala tamtoota keenya guyyaa guyyatti lubbuu Maammadoo sababa shoorbaatiin darbaa jiraachuu isaa dhageenyeerra. Rakkoon shoorbaa humnaa ol dhuguu irraa kan ka'e Ramadaan seenee guyyaa torba keessatti lubbuu Maammadoo lamaa olii darbuu isaa miidiyaa keenyatti himaniiru. Dhugabbaan qabeenya Dubaay abbaan giddii galanii to'annaa seeraa jala oolanii faaxeen Dubaay keessatti wantoota tokko tokkoon rakkachaa jiraachuu miidiyaa keenyatti himaniiru. Akka itti gaafatamaa faaxee Dubaay miidiyaa keenyatti himetti faarmaasii abbaa giddii keessa jiran Ingiliffaan beekanii dawaa kispaartii ta'e faaxeetti gurguraa jiraachuu dhageenyeerra. Akka doktoroonni Kaayiroo gurguddoon waggaa 27 uummata Oromoo kanaaf jecha nyaataa dhugaatii malee waggaa 27 yaada faarmaasii abbaa giddii irratti kennanitti rakkoo kana doktoroota Kaayiroo keessaa kana fidanii wajjin galchu rakkoo xiqqimatu faaxee Dubaay keessaa irra qaqqabuuf deema jechuun miidiyaa keenyatti himaniiru. Itti dabaluudhaan Ingilish Ticheer obbo Mubaarak Musammaa warroonni rakkoo Ingilishii qabdan halkan sa'a 10 daqiiqaa 47 tuttanii akka nurraa bara jechuun hojjettoota saadaliyaa abbaa giddii keessaaf dhaamaniiru. Faaxeen takka doktara waggaa 27 biyya Chaayinaatti baratan dawwaluudhaan isin biratti yaalamuu barbaada akkamitti na yaaltan jechuun gaafattee jirti. Haasaa doktoraa fi faaxeen Dubaay waliin haasan kan walumaan argeeffannu. Assalamu alaikum. Kam doktor Asli. Ifama mana kimi keessanii natti himuu dandeessaa? Akimii keedaafu bajaajeen. Maaltu si dhukkuma jira? Wallahi dhufee dhume naannaa laaluu keen barbaade. Ani bilbilumaan namaa fixa malee ajinabi harkaan hin qaqqabu beekta. Dhufuun barbaade dhiifa. Kana baasii kottu kana. Shawaalee maalee. Amma Soomaaliin jirra gaa Ramadaana soomni shumbaalitti dhagaa godhaa jirra. Galla daartaa. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya miidiyaan kun jaarraa 21 keessa isiniif dhalatte akka jabeeffattan kaabaa kibbaan dhihaa lixaan bakka hunda miidiyaa kana bira dhaabbattanii akka guddifattan miidiyaan kun keessanii akkasuma wantoota adda addaa beeksifachuu yookiin dabarfachuu yoo barbaadan miidiyaa keenya kana dhuftanii nu dabarsi yoo jettan ifa qulqullina qabuun isiniif dabarsi akkasuma warri dandeettii miidiyaa irra hojjechuu dandeessanii gara keessaatiin dhuftanii yoo nu dubbiftan isin qaxarraa warri dookumentii kutaa tokkorraa lamaa qabdan dhuftanii ragaa walii yoo nutti kennitan isiniif gabaasnaa irratti isin qaxarra. Kanaaf kottaa miidiyaa keessanitti qaxarama miidiyaa keessan jajjabeessa irraffata jedha. Kanaaf gaazexeessaa keessanis miidiyaa keessanis akka jabeeffattan kabajaan isin gaafanna. Oduun irraa qabannee dhufne kala fakkaataa oduu biraatiin walitti deebina nagaan nu